amma kana na jaallattu amma kara kan wanta yuree fudhatte silaa isin fudhadhee dhufaa ture baalan godha jaalala kana kaleessa naaf hin ibsine taatonni wagiilaa riyyoonni ko guyyaa kaleessa nama 8 taatanii guruppii hiitanii sa'aatii 2 ganama hanga sa'aatii 7tti na wajjin dhiisin dhaqinnaan jettanii na duukaa dhaabattanii dhugaa dubbachuuf gatii guddaa kafaltanii na duukaa yeroo keessan gubaa turtanillee baay'een isin kabaja amma dandeettii keessanii yaaltaniitu garuu ani rabbitu na qabina rabbi na qabe ante fotus isin na gorsitanii wallaahi billaahi dhugaa waaqayyo wallaahi billaahi jechuudha wallaahi billaahi guyyaa kaleessaa sa'aatii 3 hanga sa'aatii 8tti nama 8 ta'anii taatonni riyyoonni ko dhugaan isiniin jedha ijoollee dubaraa lama waliin ijoolleen dubaraan sun tokko Dubaay jirti tokko iddoo isheen jirtu dubbadhu intalli sun baay'ee mucaa gubasidha waan ta'eef dhugaan isinitti hima Asokkai guyyaa shan gidduutti si hojjechiifnee Dubaay si finna adaraakee hin dhaqiin jedhanii dhumarraa aniin godhu dhabeen sa'aatii 9tti namni lootu. Ani birrii keessan hin barbaadu Asokkai hin barbaadu Dubaay si dhufuu hin barbaadu. Allahu akbar Allahu akbar. Wallaahi billaahi jechuudha. Dhugaan isin jedha maaliif rabbi na qabeedha naaf socho'uu akka hin dandeenyedha godheera. Abdii gaafiin qabaan ture abdii garuu carraa kan argadhee natti dubbataa yoo laata. Dubbattaa abdii. Abdiin dubbata. Okay, abdii atamu fakkeenyaaf yeroo duraa lallabaadhaa, faarfataadhaa, raajiidhaa waan baay'eedha tammachuudha. Dheengadda yeroo ati gadi guurtee argisiistu si laalaan ture si jala hin deemeen jechuudha. Isammoo gara biraattiin jijjiira akkasiin godhaa irraan geeddarra jettee taasaa turte jechuudha. Mee atumti waaqayyuma akkasitti faarfattee tajaajilte kana gaafa gantu akka Yehudaa gaafa isin lamaan jechuudha. Akka Yehudaa gaafa taatan garaan keessan maasin hin jedhu. Akka Yehudaa taatanii akka Yehudaa taatan jechuudha. Otoo beektanii Kiristoosin gurgurtani otoo beektanii dhugaa maaluma bosi jaalladhee jirra zanne isi waan baay'ee dubbatiin siif gaarii miti baay'ee si jaalladha si kabajna. Si tuqxe waa'ee Yehudaan beekta miti si tuqxe kanaaf akkas jetta dhugaa rabbii. No maal na tuqa Yehudaan ikko bare saantima 23 gurgurate maal akkamiin na tuqana. Ilma garbicha namaa jette birgaafa shaada qabattu garbicha jette. Garbiin dubbadhu akkaataa raasa keetiin gataa amantii keetiif illee gaariin ta'u ijoollee namoota hordoftota amantii kiristaanaa kanaaf illee gaariin ta'u maaliif jennaani gaaffii gaafataa jirta malee deebiin jarri sii deebisan namoota hedduu gammachiisuu dhiisuun mala jarri waan dhugaa dubbatu waan taateef yeroo gaafattu ilaallataa gaafadhu jarri siin osoo hin taane gaaffii gaafatu dhaagam tokko na fayyada jedhu nu fayyada baay'ee tokko namoota gochaa jira garuu barumsa dabarsataa jirra nuti. Gaafuma sirriin gaafadhe ka wangeela keenya keessan jira ko Yehudaa kan jedhamu jira kan Yesuus Kiristoos gurgurate birrii 30. Gaafis gaadhatu Yehudaan gurgurachuu baate Yesuus akkamitti sii du'a ture. Inda'uum Yehudaan nama gaariidha galateeffatu kaname. Kanaafuu yeroo sanatti lubbuusaa dhabe. Kanaafuu galateeffatu Yehudaa galateeffatu utuu inni gurgurachuu baate Yesuus sii du'ee cubbuu jalaa siin baasu. Yehudaa ni galateeffatu. Kanaafuu Yehudaan ikko lubbuusaa dhabe. Eeka gurguramee Yesuus Ifana waliin aswaal tokko asumni bobaana. Nagaan isiniif haa ta'u. Fayyaa keetii wayyaa. Amiin. As garagalii taa'ee rakkoo hin qabu. Loo keessa gadi buufadhu si jalaa kaaneerra. Ta'a. Egaa jirtu. Jirra. Galatooma waan ani mucaan isa kanan gaaffii gaafachuu dhufe. Sagaleen gaafatu. Isuma durataa keessanii kanan. Eenyuun durataa ichi. Durataa nama baay'ee durataa hojjetan ammas. Hundi keenya durataa jira. Durataa jira waan An kanan jiru warra malamaan kan isin bukkee dhufan kun jechuudha. Anaan na gaafachuu barbaaddeeti moo jara? Eessumaa si gaafachuu barbaade obboleessu ko. Ayyee na gaafadha obboleettii ko. Ani ammaa amantii namaa si hin tuqu amantii koo si tuqu. Namoonni uuman amantii hundumaaf kabajaan qaba garuu gaafan taa'ee laalu jarri kun lamaanii
waliin dha'uu manatti fakkaatu waliin nama waliin jiraatu beektamte. Yeroo mantaa fuula isaanii ilaalu namni fuula isaanii ilaala. Nama waliin na argineerra warri waliin naani paastaroonni nu bira dhufaniiru tokkoffaa nuti nu bira dhufiin karaa keessa waan baay'ee nuun jedhu nu bira dhufiinaa jenneen. No adillee qoyi. Dhaggeeffadhu kaasii deebisa nagaa miti miti. Warri waliin naani gaafaas dhufanii ba'anii dubbatanii silaa kan dhufanii waa funaannachuuf ture nutis jalaa cal jenneen taanii dhokatanii koottaa ba'aa barsiisaa naan cal jedhan jarri kuni birriirraa dhimma hin qaban namarraa dhimma hin qaban kaleessa dhufanii har'a ba'anii lallabu jechuun wanni kuni murteedhaan muratanii dhufan jechuudha. Hattuu dhuftee nu keessa taa'aa baatee birrii dhabnaan deebite meeqa beekna bayi lallabe naan nu dibde kan akka Faarisiin jechuudha. Faarisiin bayi lallabi jennaan utuun du'e jedhe boolaan tutaa seeneen bahu jedhe as keessaati. Erga lallabdu ta'e akkuma jirtutti taa'ikaa jennee. Sigalee namni kutatee dhugaa argee dhufe kunoo warra kaleessa dhufe har'a fi'ee malee inni dhokatee boolaan tutaa keessa taa'u inni akkasii hattuudhaan akkasii miti jarri kun immoo sirriitti hubadhu jala mureensitti hima. Kanaaf ammoo amoomti tunniyyuu gaafanii fuula isaa taa'ee ilaalu. Gaaffii islaamummaarra qabdaa? Ayi isinirraa dhimma hin qabanii. Islaamummaarra Ani koo isinirraa dhimma hin qabu. Isiniin ikkoo isinii. Maalii qabda reema? Ayi waa'ima isaanii waliin dhawaan isaan ta'aniif kaa. Waliin abdiidhaa fi amuun waliin dha'u. Waliin dhooftuun akkasiidha. Hattuun. Gaaffiin qabdu? Ustaaza yeroon taa'ee ilaalu jechaa jirti miciyyoon ijatamiin akka laalte nu gaafadha. Ija Hayilamaariyaam Dassaaleny sanii laalte mootamii. Ustaaza koo ani mucaa nan beeka fayyaa poostanii mucaan magaalaa Naqqamtee jiraatte ofishee amantiin qabdu jala gala sirbaa walitti kulluma ishee sirbaa walitti intalli ofisheeyyuu. Nan beeka ani mucaa kiyyaa kana durumaa kaasee nama beekudha wal beekna. Lakkoofsa irra gaafattee turte duraatu yeroo Kiristaan magee jiru. Innaa waansaa hin beeku gaa. Hin baasu garuu jara galtanii ilaaluu dandeessu. Hoggaan laalu uma jetti dhiiroo akkuma Hayilamaariyaam Dassaaleny Itoophiyaa guutuu ija takkaan laaluun laalte moo ijatamiin laalteen na dhibe takka moo lama. Akkasi yeroo seetan kiristaanonni miira keessaa baha. Waa'een nama kanaa isin ilaallatu. Ammaan booda kan isin ilaallatu warra achi keessa jiru qofa barsiifachuu, qabachuu, ittimuu, gorfachuu malee isa achi keessaa beekuudhaaf dhiisa. Rakkoon tokko hin jiru. Yoo islaamummaarraa gaaffii qabaattan ahlanoo saaleen koottaa hin jirra gaafadhaa. Yoo san hin taane garuu waan biraa dhiisa. Zanne gaaffii qabdaa islaamummaarraa moo gaaffii si gaafannu? Gaaffii sinan gaafadhaan iyyuu. Gaafadhush. Gaaffiin ani isin irraa qabu quraanni keessanii afaan Oromootiin hin baane. Afaan Arabaa qofaatiin gadhiifame. Quraana keenya miti. Quraana eenyuuti ree? Kan Rabbiiti. Okay, kan Rabbii yoo haa ta'u. Allahu akbar. Hayya. Allahu akbar. Walillahi alhamd. Hayya itti fufi amma. Isin gaafadhe natti maaka amma gaaffiin koo quraanni keessan afaan Oromootiin hin baane. Quraana qabnu nuti si Baadiyyoo qaraatan Allah hin beekan afaan Arabaatiin bisa. Quraanni Rabbii yoo jette si deebifna. Quraana qabnu nuti. Ishi quraanni ishi sumayyuu haa ta'u eessa maaliif afaan Oromootiin hin baane afaan Arabaa bichaatiin maaf sagaddu? Afaan Arabaa bichaatiin maaliif jechuun afaan qoonqaa moo Waaqayyoon Rabbiin kun afaan Arabaa bichaa dhagaa nagaa afaan Oromoo. Hayya sirriitti dhagaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Quraana boqonnaa 30ffaa keessatti maal jedha beektaa? Rabbiin keeyyatoota isaa yookiin mallattoo isaa keessaati waaqummaa isaa keessaati kan inni uume waqtilaafi alsinatikum alwaanikum jedhe. Arrabni keessan qaanqaana tamma jettu kuni yookaan qooqni ati jettu gargar godhee uumuu fi bifa keessan gargar godhee uumuun rabbummaa isaa agarsiisaa jedhe. Qooqa garaagaraa kan uumesisuma bifa garaagaraa kan uumesisumadha. Allaan sun qooqa hundumaa illee beeka. Quraan immoo afaan Oromootiin hiikni Quraanaa jira. Quraanni garuu afaan Arabiffaatiin jira. Hiikni Quraana barbaadde afaan Oromoon jira. Barbaadde kana dubbisa appilikeeshinii isaa si ergaa dubbisachuu dandeessa. Quraanni afaan Arabiffaatiin jira. Hiika Quraana barbaadde yoo si kennuu danda'a. Okay, appiidha malee kitaabni hin jiru jechuudha. Kitaabni afaan Oromootiin barreeffame. Kitaabni isaa sirriitti jira. Sirriitti jira. Otoo mana jiraadhe baay'ee si agarsiisa. Amma bakka dalagaa hin jiraanne malee
Naannoo qabdu jira guutee jira. Ishee geessinaaf ni geessinaaf. Geessinaaf ustaas injira yoo biyya alaa jiraattes DHL ni erginaaf. Fofri anatu ergaaf ana. Waliin loliin asuuta rakkoon qabu. Waliin loliin asuutuma jedhaan geggeessaa rakkoon qabu maaliin jedhe kun. Yoo rakkina isaa qabaate jechuudha amma kana ta'uun isaanii maal inni beektaa? Hagam tokko macaafni kun jiraachuu isaa si arragaagatan jechuudha. Ana sii kenna jechuun hagam tokko akka inni jiru si barsiisuu barbaadaniitu. Isaan ikkoo simbiraa fudhannadhu malee isaanuun qaban bari isaanuun qabani. Qabu sirriitti qabu. Gaaffii biraa qabda. Ishni gadi baasaa kaa isin mana jirtu warri walitti qabamtan suni gadi baasaa. Mana hin jiran akkata isaa ta'e mana hin jiranii. Mana jiru kunoo walitti sassaabamanii jiru miti daariin qabani kunoo isaan mana. Ana naabeen nabi booddee dhumarratti yeroo mana deemsu garsiisuu danda'a. Dhumarratti rakkoon hin jira asirratti ibsuu dandeesse. Gaaffii biraa qabda ammasitti. Eshi waqaa ta'u innooyi. Deebi'ee immoo gaaffii nan qaba ammallee. Ayye yoo ammeeshi quraana sanas tagarsiisu Muhammad kun edda du'e ammam guute? Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Eda nagaan isarraa jiraatu ishi. Yesus irras nagaan rabbi haa jiraatu. Inni ofii isaatiiyyuu nagaa qaba Yesus maali? Rabbi subhanahu wa ta'ala quraana keessatti boqonnaa 37 keessatti wa salaamun alal mursaliin ergamoota hundarrattu nagaan haa jiraatu jedhee rabbiin nutti himera waan ta'eef ergamoota hundarrattu nagaan haa jiraatu jenna. Ka jirus kan hin jirres nagaan rabbi isaanirra haa jiraatu jenna nuti. Kanaafuu Yesus ergamaa rabbiiti nagaan rabbi isaarra haa jiraatu. Walumaa galatti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم بإذن ربي سبحانه وتعالى بكل حقيقة نبي محمد أكما نبيوني برائس دروا إرقماني تدا أكا نبيوني برائس مدروا إرقماني نبي جدا نبيوني سدروا إرقمان كانك أبراهام كانك موسى كانك هارون كانك لوط كانك نوح وندم تو إرقماني أمة سالي إرقا تجاجل لبوتي دؤنيرو نبي محمد أكما كان إنما دوانتير du'eeraa jira jechuudha. Haa ta'uti nabiyyi kun nabiyyi addunyaa kanaaf rahmata godhanii ergamanii jechuudha. Ergaan jarri yeroo sana uummata isaanii barsiisan haran qaqqabee jira. Jaallattus jibbitus ergaa sana fudhattee deemuu qabda. Yesus Kiristoosis banagaraachillaa deebi'ee du'uudhaaf jira. Akka quraanaattis ta'e akka macaafaatti. Deebi'ee dhufa malee deebi'een du'u inni jira. Kayeera bakka sin garsiisan du'a. Akka macaafaatti. Iddoo inni jiraataadha. Amma si garsiisa tole akka macaafaattis akka quraanaattis deebi'ee du'a. Quraana keessatti boqonnaa arfaffaa ayata yookaan keeyyata 159 irratti wa min ahlil kitaabii warra alal kitaabotaa kiristaanotaa fi yahudoonni atii fi warri yahudaa gaafa Yesus Kiristoos deebi'eedhaa dhufe itti amanan malee hin du'u jedhe. Itti amantanii gana nabiyyummaa isaatti ergamaa ta'uu isaatti amantanii duutu jechuudha. Maaliif jennaan gaafa deebi'ee karaa Nabi Muhammadin salawatu rabbi wa salaamu alayhi islaamummaa kana barsiisa gaafa dhufe waan taateef jechuudha. Islaamummaa keessaa kana akkasuma macaafa qulqulluu Isdiriyaas macaafa qulqulluu jedhamu akka keessanitti Isdiriyaas boqonnaa lamaffaa Isdiriyaas lamaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 20. Isaayyaas maal boqonnaa meeqaffaa itti amu? Isdiriyaas lamaffaa Isaayyaas jechuun isaati. Maybe si may Isaayyaasiif Isdiriyaasiin gargar wallaallee miti ofii keessatti. Maayini reeti. No, maqaa akka jedhu dhageenya kanaafi. Izraa beekanii afaan Ingiliffaan beekanii Izraattis ni jira. Jedhu dhiiti. Okay, ammas ani gaaffii biraan si gaafachuu barbaadu. Waa'ee Muhammad irratti waa'ee Yesuusii dhiisii jechuudha. Hin gaafatta qoy. Izraa beektu Izraa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 29 irratti jechuudha. Izraa kana kan fayyadamu warra Ortodoksii. Izraa afaan Oromootiin nutti maaqa nuti afaan nuti warra Ingiliziitti dhalate miti maal taatanii. Kunoo maa Yesuus jechaan jirta Yesuusiin maal Itoophiyaa keessatti dhalate moo? Akkasiin jedhu. Understand bro. Izraa ifa baasitti natti mi. Izraa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 29. Warri Ortodoksii Itoophiyaa. Warra zalirtamee Izraa kana afaan. Baasisi garsiisa. Afaan Ortodoksii maa. Ana baasisi garsiisa obsi. Eshi natti agarsiisi. Izraa jedhamu kana Izraa lammaffaa kana keessatti kan fudhatu macaafa Izraa warra Ortodoksiiti. Macaafa Izraa Ortodoksii fudhatu. Garuu warri Ortodoksii boqonnaa 7ffaa kana lakkoofsa 15 fi 16 dhuma.
macaafni isaa jechuudha. Keeyyanni isaa. Yommuu dhaqxee warra alaarra deemte immoo ganaa dhagaa 40 meeqaatti deema. Kanaafuu warri Ortodoksii irraa fudhatanii fudhatan waan ta'eef warra afaan Ingiliffaa irraa jiru baasee si agarsiisa viidiyootti qabee jechuudha. Macaafota gariillee achirraa akka jiranii fi macaafuma kiristaanotaa ta'uu dura isinii arragaa akka ta'e keen booddee itti deebinaa jechuudha. Muhammad dura berifanaan goone bere sawaay Muhammad. Koy min gadi baasee nutti agarsiisutti. Al tokkobs. Maskalee irratti machees kun kan faraanii miti macaafni kun kan faraan akkanaan hin jenne. Ishi matsaafa dura matsaafota kana isin agarsiisa. Akkuma argaa jirtan matsaafa Izraa tokkoffaa, Izraa lammaffaa, Toobit, Juudaa, Addition to Aster, Wisdom of Solomon, Siraak, Barook, Letter of Jeremiah, Prayer of Ezra, Susinna, Bel and the Dragon, Prayer of Makabib tokkoffaa, Makabib lammaffaa waan kana jira macaafa kanarra jechuudha. Kanaafuu Izraas lammaffaa yookiin Izraa lammaffaa kan jedhu siif baasu Izraa lammaffaa siin jedhee boqonnaa meeqan jedhee boqonnaa 7 jedhee chaaptarii isaas ni baasa chapter 7 lakkoofsa 29 argaa jirta mul'ata laata. After this years waggoota kana booddee shaalma isaa afaan Oromooti nu dubbisa maanni ani hin beeku afaan Oromooti. Kamalan godhare sini kamalan godhare yon beekne sifana rakkan namo sini appiidha waan ta'eef rakkoon qabu appiitti jijjiira. Translate isni godha yeshi dubbisee keen soba koo akkasitti ilaaltan jechuudha. Maal jedha? After this years shall waggoota kana booddee ilmi kiyya Christ hin du'a. And all men that have life namoonni hundi lubbuu qabeessa ta'an illee kan duraati edda du'ee ka'edha kun. Du'ee ka'eera inni mo'ateera. Gara fuulduraatiin jechaadha shaal jechaa jira gara fuulduraatti hin du'a. Isa duraatiin gara fuulduraa jedhamee barreeffame. Yesuus Kiristoos waggaa 400 jiraateera anna waggaa 400 jiraateedha kunuun sammuu siif fidela akka jedhu waggaa 400 jiraate booddee jedha kunuun sirriitti. No jiraatee du'eet ka'e isa duraati. Waggaa 400 jiraateera Yesuus kunuun akkas jedhan. Jiraatee du'ee ka'e inni isa kan duraati kan nu dubbisaa jirtan. Yesuus waggaa 400 jiraateera. Jiraatee ka'e inni kan duraati kan jiraate waggaa 400 meeza zaanne suute dhime. Eenyu jiraate waggaa 400 Yesuus. Biyyuun lafaa kanarra. Dhugaa Waaqayyoo dhime. Mee macaafa baasin agarsiisime iddootti ni jedhu. Amma kana appi kanan qabu ko appicha gadi hin buufanne. Erga qabaanne dhiisi gaa callee dhaggeeffadhu caaltuudhaaf hin ibsa. Caaltu na waliin jirtaa? Caaltu. Ayyee mee callee dhiisanne. Kan inni dubbataa jiru namni kun maal jedhee for my son Jesus ilma kiyya Yesuusii fi shall be revealed. Dhufee mul'achuudhaaf jira. With those that be with him warroota isa waliin jiran egaa macaafa keetti wanni isa warri dhufan eenyudha jennaani warra ergamootni waliin dhufu Yesuus Kiristoos faana. And they that remain shall rejoice within 400 years. Waggoota 400 ganaa dhufanii bashannanuuf jiranii jedhe jara wajjiniin. After this years wanta sirriitti kun beekte kun macaafa qulqulluu irra jiru gonkumayyuu feekii dubbachaa jirti beekte. Isa macaafa qulqulluu barreeffate. Macaafni qulqulluu nana bira hin jira waan ta'eef kananatu barreeffate. Macaafni qulqulluu kuni ka kitaaba biraati. Mee suutani qoy kananatu barreeffate. Laa kitaaba biraati kitaaba biraa kitaaba biraa yoo ati keessaa madammattee kana nuyi macaafa qulqulluu malee kitaaba biraa maatti goonare nuyi ko macaafa qulqulluu qofa barbaanna. Zanne kitaaba isa kaan keessaa gattanii isa kana fudhattanii nu maal nu dibere warra Itoophiyaa fudhate maa namni biraatti amanaa jiru isin amanuu baattan isin immaa malammattanii malee waan ormitti amane maatti goonare nuti illee waan itti amanne isin gaafanna. Maali ati kanatti namantu maa macaafa isa kana akka isaa bidde amanteetti macaafa kana macaafa kana yoo argeen beeku akkana kun amma ishi kana isaa bidde amanteetti kana eenyu sii kenne natti makkas taanaame macaafota kana eenyu sii kenne. Macaafni kun macaafa qulqulluu dhugaa sirrii dhadhee fakkeenya seera uumaa seera ba'uu seera leewwataa seera minaamni jedhu asitti illee Maatiyos Maarkos Luukaas ka jedhu kakuu haaraa kana eenyu sii kenne sirriidha jedhe. Bakka sirrii ta'e nan fudhadha ka bakka tamma eenyu sirriidha siin jedhee jedhe eenyu sirriidha siin jedhe. Ani eenyu akka ta'e hin beeku kan isin amma dubbistan. Isinii fi quraana eegutu sirrii dhadhee isinii kenne. Keenyammaa eenyu sirrii akka hidheenuu kenne sii kenna macaafa quraana keessaa ragaa tokko rakkoo qabu. Garuu qoy zenne mee suuta zanne hin jeekin please.
Ila macaafa kana Maatiyoosi kana sirriidha. Maatiyoostu barreesse, Maarqostu barreesse, Luqaastu barreesse sirriidha. Macaafni kuni kana malee kan biraan fudhatiina jedhee macaafa sirriitti barreesse tokko hin jiru as keessa jechuudha. Xiqqoo Phaawulos bichaatu maal jedhe Galaatiyaa keessatti wangeela nuti isin lallabnu alatti wangeela biraa kan isin lallaboo jiraate fudhatiina isin jedhe dubbate. Wangeela jedhe sanuu macaafa biraan jedhe wangeela jedhe. Kanaafuti wangeelli kun sirriidha kan sirrii miti jedhee namni isinitti hime tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu wangeela kana keessaa malamalanii wangeelota barreeffame keessaatti fudhatanii. Fakkeenyaaf macaafa Baarnaabaas jechuun barataa Yesuus Kiristoos wangeela qaba. Wangeela barataa Yesuus Kiristoos Baarnaabaasiin sirrii miti eenyutu isiniin jedhe? Yesuustu sirrii miti jedhe moo? Baarnaabaastu wangeelli kun sirrii miti isiniin jedhe moo? Yohaannistu wangeelli kun sirrii miti kan Baarnaabaas jedhe moo? Maarqostu jedhe moo? Luqaastu jedhe moo? Maaliif wangeela Baarnaabaas fudhachuu didame natti hima? Amma gaaffiin deebisu. Gaaffiin barbaaddan taate waan isin kenne fudhadhaa. Gaafa dhinaa Ayyee isinin deebisan dhaggeeffadhu. Wanni kan isinin jedheef maaliif kun wangeela koo isaanii beeku kun immoo kan koomiti kun immoo fudhadhu kana nan fudhadha jechuudhaafati kana waan ati fudhattee sababa itti fudhatte natti kennuudhaa qabda. Tole maaliif jennaan wangeelota kana kan jarri sassaabuu jalqaban yoomi beektaa? Wangeelota kana kan sassaabuudhaa jalqabame wangeela kan jedhamu jalqabe jaarraa 300 booddeedha. Tole fakkeenyaaf wangeelli mul'ata Yohaannis kun kan inni fudhatame bara 369tti wangeela ta'e kan fudhatame. San dura wangeela dhameen fudhatamu ture. Hindi dama ture. Kuno ana biran jira waan ta'eef bakkee amma tiksii taasisii kan dubbisaati naa kenni tiksiisaa bakka jechuudha macaafa sirrii irraa. Itti keessaa siif kennuu hin danda'amu bere asaappiirra jira malee caaltu. Mee obsi ishee. Wangeelli kun wangeeluma jedhamee fudhatamuudhaaf yoom fudhatame wangeelli